Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kooti. Abbaa fi ilma turan. Abbaanis sa'aatii isaa harkarraa baafatee yaa ilma koo deemi sa'aatii kana naaf gurgurii jedheen. Kottu mee osoo sa'aatii kana hin gurgurin dura gatii siif kennamu deebitee osoo natti hin himin ofii kan keetii yoo gatii siif kennanitti hin jedhane ati hin gurgurin osoo natti hin himin deebi'itti akka isaan gatii itti sa'aatii sun baasuu sitti himanii ati ofirra deebitee natti himuu qabaata. Achii booda hojiin gurgura sa'aatii kana jedhee abbaanis ilmatti dhaamsa kana dhaama. Hayyee abbaa jedheeni mucaanis imala isaa itti fufe kara sa'aatii gurgurutti. Osoo inni deemu namichi tokko itti dhufee hin jedhe maaliif deemtan sa'aatii kana jedhee gaafate. Innis gurguruudhaaf jedheen hayi sa'aatiin tun irra baatu bara doolaara takka jedheen. Mucaanis ofirra deebi'ee fiigaatiniini gara abbaa isaa dhufe. Abbaa doolaara takka naan jedhanii hin ta'amoo maalinni jedheen hayi mucaa kiyyaa hin ta'u sa'aatii sana hanganaan immaa hin gurguru mee obsi jedheen hayyee jedheeni mucaan ammas ofirra deebi'ee kara sa'aatii gurgurutti deeme. Osoo inni deemaatiin jiru ammas namni lama itti dhufeetiin jedhe yoo namni lama itti dhufeetiin jedhu sa'aatii kana irraa fuudhaniitiin ilaalan maaliif deemtaan jedhanii gaafatanii gurguruuf deemaanii abbaa kootu natti kenne sa'aatii akkaan jaalatu jedheen mucaanis waan sa'aatii maraa ibseefi doolaarri 100 siif ta'a jedheeni namichis eshi abbaa kan koo gaafachuu qabaadha jedhee mucaan akkuma baratame fiigaatiniini kara abbaa isaa deebi'e. Abbaa amma gaarii kennaaf fakkaata namichi tokko doolaara 100 jedhee hin ta'a jennaan hayi obsimee ammallee mucaa koo hin ta'u jedheen mucaan akkaan aareetiin hin dallane maaliif hin taane maa jedheen obsimee deemi ammas jedheeni. Osoo inni deemaatiin jiru kara sa'aatii gurguruutti ammallee ofirra deebi'eeti namichi tokkichi wayii fuulumatti itti dhufeetiin jedhe ammas yoo namichi kun itti dhufeetiin jedhu mucaa maaliif deemtaan sa'aatii kana jedhee gaafate. Mucaanis itti hime akkuma baratame waan deemuun gurguruudhaaf jedheenii ibseefi namicha yoo ibseef dee sa'aatii kana akkamitti namni sin harkaan hatu akkamitti qabdeetiin atiin ijoolleen kun sa'aatii gana gahuu qabdee deemuu dandeetta kuni bara sa'aatii daayimendirraa dalagameetiin jedhu hin argamu gatiin isaa baay'ee guddiidha miliyoonara meeqatti gurgurama bara sa'aatiin akkanaa inumaa hin argamu jedhee mucatti hime. Mucaanis rifateetiin jedhee kara abbaatti deebi'eetiin jedhe namicha gatii kenneefis sa'aatis qabatee gara abbaa isaa imala eegale. Erga abbaa isaa bira gaanii booda abbaa akkana jedhame sa'aatii kenna jireenyi kenna marti jijjiiramte bar jedheen agartee mucaa koo namni baay'eenis osoo isin beekin jireenya kan kee keessatti gatii hanga beekuu siif kennuu danda'a. Osoo gaaruma kan keessa badooma kan keessa hin beekin wantuma ta'e sirra kaayuu danda'a. Gatii waasanii gatii kan kee hanga ati qabdu keessa kan kee osoo hin beekin namni baay'ee waasin jechuu danda'a. Agartee kuni ifa siifaa ta'u jedhee abbaanis ilma isaatii dhaameetiin jedhe yaada kanarraa baay'ee waa hubattu jedhee asaabe. Anis yaada kan koo kan sirriitti kennuu barbaadu itti hafuufu namni baay'een osoo haga kan kee hin beekin jechuudha osoo waan ati qabdu iyyuu sin beekin si madaaluuf yaada keessa gubbaa kan kee bichaa ilaalee waa baay'ee siif kenna maqaa siif muggaasaa osoo waa'ee keetuu hin beekin eessaa akka ati kaatee fi eessaa akka ati gahuu barbaadus keessa kan kee osoo hin beekin cadhisee afaan bichaan waa baay'ee siif muggaasaa garuttuyyuu kasi beeku simatu of beeka erga ati of beektee of ta'e gatiin namni siif kennu yookaan badooma namni sitti himu yookaan gadi qabaa namni gadi si qabu maaliif gadi jettaaf mataa kan kee kas hin jaalanne namni sin jaalanne gatii hin taane yoo siif kenneetiin jedhe yoo gatii ol ka'u siif hin ta'in yoo gatii siin jedhu kana kan akka himee qarshii sitti fakkaatin bootaa yeroo siif hin qabne yeroo mara kan gadi si qabu yoo taate osoo ati eenyumaayyuu geettuu maaliif jiraatta atis akka ibaluu akka nama kamiituyyuu ta'uu ni dandeetta. Kanaafuyyuu gatii kan kee namaaf hin ibsin maaliif jennaani namni muraasatuyyuu jireenya kan kee keessatti waan gaarii siin jechuu danda'a.
akkuma ilmi namaa ati gaarii taatus ati badaa taatus ati wanta fedhi taatus maqaasiif moggaasuu gatii kan kee gadi cabsuu malee osi qabuu hin beeku. Garuttuyyuu ati yeroo maraa haala kan kee bareechisi waan rabbi sirraa jaalatu dalagi. Garuttuyyuu yoo wanti sun gaarii ta'uu kan kee beekteet ni jette duubatti hin deebiin namaaf gadi hin jedhin ati waan maraa ni dandeetta. Ati waan maraa ni dandeetta. Eenyuma caalta jireenya kan kee keessatti wanta siif hin taane hin jiru. Kana yoo gochuu dandeetta raawwiin argisiisuu qabaatta. Yoo waa dhageeffatte irratti dalaguu yoo huntummaa hin taane ta'eetiin jedhe mootuyyuu irra taruu qabaatta. Yeroo kan kee qusadhu waan mararratti mootuyyuu karooraan deemu. Kanaafuyyuu jecha namaatiif gadi hin jedhin. Gatii namni naaf haa kennu jettee namarraa gatii hin barbaadin. Namni ati gaariidha naan haa jedhu jettee namarraa hin barbaadin. Wantuma feetas yoo taatetiin hin jette namarraa gatii bareedaa argachuu hin dandeenyu. Yoomillee tanan namni cabeensa kan keessatti malee gara ati gaarii taate sitti hin himu inumaayyuu. Nama tokko hoggaa tokko yookaan immoo tuyyuu odda wal baratteen waan gaarii wajjin dabarsuu dandeetta. Wantuma feete raawwachuufis dandeetta. Siifis raawwachuu danda'a. Garuu akka tasaa ta'ee gaafa tokko yoo hollolteen raawwii kan kee kan hoggaa meeqaa san dagatee badeessa kan kee tan guyyaa takka itti balleessite qofa sitti hima. Kana jechuun hoo gatii kan kee kan duraanii dagatee kan har'aa kana qofa siif hima. Si balaaleffata. Tamiif waan ati waan tokko jetteen qofaaf. Kana jechuun immoo tuyyuu ilmi namaa gatii kan kee hin beeku jechuudha. Kanaafuyyuu ati kan gatii kan kee beektu ofitti fayyadami ka. Ati hin danda'u fi hin jedhin ka. Maaliif jennaan yoo ati hin danda'u sammuu kan keetiin jette yoo ati jecha namaa kan hin deemte sammuu kan kee waan ati ittiin himtu qofaa akka dalagu hin dagatin jechuudha. Kanaafuyyuu eenyumaafillee waan gaarii yoo raawwatteetiin hin jette eenyumaafillee gaarii yoo taateetiin hin jette eenyumaafillee hiriyaa gaarii yoo taateetiin hin jette badii tokko yoo ati guyyaa tokko raawwatte badaa guyyaa takkitti sani guyyaa miliyoona haa ta'u jechuudha. Wanta ati gaarii raawwatteef wanta ati ittiin dabarte jechuudha. Yeroo fedhe yoo ta'eetiin hin jedhe inni kasitti mukamillee tan guyyaa takkitti ati balleessisan jecha si balaaleffata jechuudha. Kanaafuyyuu ilma namaatiif gadi hin jedhin. Saniif malee ati garuttuyyuu of ta'e yeroo maraa jireenya kan kee keessatti eebjuu kan kee dhugaa godhuuf xaari eenyumaanuu barbaadamaa hin taata guyyaa sanii. Kanaafuu jabaadhu ka. Ati waan maraa hin dandeetta. Ati waan maraa hin dandeetta. Jireenya kan kee keessatti waan barbaaddu maraa kan kee godhachuu hin dandeetta. Kan kee godhachuu hin dandeetta. Kana jechuun namaaf gurra hin kennin ofii kan keetii bakka hin taane gatii hin taane keessa of hin kaayin. Ati ol jedhii dhaabbadhu ol si qaba rabbiin. Kanaafuyyuu yoomillee taanaan namni of ta'ee jiraatu kufee hin hafu. Namni fuuraa ofiitiinis jiraatu kufee hin hafu. Namni eebjuu qabu kufee hin hafu. Yoo ati waan gaarii yaaddeetiin jette waan gaarii si barbaada. Yoo ati waan gaarii raawwatte waan gaarii si barbaada jechuudha. Kanaafuyyuu hin dagatin yeroo maraa waan gaarii raawwachuu. Afaaninis taanaan kaayyoo kan kee kan fuulduraa yoo ta'e ani hin danda'u waan akkanaa hin jedhin. Waan gaarii karoorfadhu waan gaarii san guyyaa tokko akka eebjuu afaanis yoo ta'e gaafa tokko mootuyyuu dhugaa taatee sitti mul'achuuf ni deemti. Maaliif jennaan dubbattee jirta ka hin turti malee hin ooltu dhugaa ta'u. Kanaafuyyuu yoo dubbattu waan keerii waan gaarii malee hin dubbatin afaan kan keetiin. Hin danda'a malee hin danda'u ofiin hin jedhin bas kanuma siif dhaama'ani. Dhaamsa obbolummaati.